Iyyesuus nama moo Iyyesuus Waaqayyo? Gaafiin taanes gaafa gaafii taatu gaafatuun sirriidha akka dhugaan baatu. Namaa fi Waaqayyo ittuu wal hin fakkaatu nama qabu fayyaa eega wal fakkeessan gaafatuma wayya. Sobaan haguugamee wallaalaan dhama'ee kan dhugaa barbaadu tokkos yoo dhaga'e dhugaa biraan ga'u inni nurra jiru angoo amansiisuu nuti hin qabnu tiru. Xiqqaatus guddatus hanguma dandeenyu nutis qooda keenya isaaniin haa geenyu. Kanaafuu gaamaarree waa'ee nabi Iisaa xiqqoo waa gaafadhaa deebisaa dhabullee dubbadhee baafadhaa. Egaan siif hin galle tiruu kiyya wayyoo Iyyesuus nama moo Iyyesuus Waaqayyo? Uumamni addunyaa kanaa baay'ee tura dhaloonni Iyyesuus jaarraa xiqqoon dura. Yeroo inni hin jirre eenyuun rakkoo furee gooftaan biyya lafaa gaafas eenyu ture? Innoo hin dhalate garaa haadhaa ba'e akkamiin deebi'ee haadhaaf uumaa ta'e? Raajii hedduu hojjechuu anilleen amanaa raajii dhumatu gooftaa taasisee namanaa. Dhalatee utuun turin xiqqummaan dubbachuun haala adda ta'een abbaa malee dhalachuun haadha qofarraa argamuusaa anilleen hin haalu. Yoo kuni gooftaa nama taasise Aadam abbaan namaa gooftaa guddaa ture Waaqa isa caalu. Iyyesuus haadha qaba kan baattee guddifte harmasa hoosisaa. Aadam homaan qabu egaan gooftaa guddaa godhaanuuf moosisaa. Haalli uumama isaa kan Iyyesuus taraa isatuu angafaa ilma namaa maraa. Wanti wal bira fideef itti aayaannuufi kanumaaf jecha Aadamiif gooftummaa laannuufi. Qur'aana keessatti Rabbiin nu barsiisee Aadamii fi Iisaa fakkeenyuma tokkoon ani argamsiise. Akka isin waan guddaa gootan kuni naaf yaadaami fakkeenyi Iisaadhaa fakkeenya Aadamii. Hafuura malakaan garatti darbame ta'i jennaan ta'e ajajaan argame. Akkas jedhee nuuf hime haqaa fi haqqummaa eessaa isaaf laattammee angoo waaqummaa. Egaan siif hin galle tiruu kiyya wayyo Iyyesuus nama moo Iyyesuus Waaqayyo? Dubbiin qabatamaa miti asiif achi dhooftaa yookaan ilma jetta yookaan immoo gooftaa. Loonitti ergataa maasaa isaaf qotaa waaqni hundaa moo'e maaf ilmoo godhataa? Utuu malakaan samii isaaf ajajamuu dadhabaa akka keenyaatii kan ilmootti ajamu. Raajii baay'ee kenname wanta dinqisiisu kuni immoo Waaqa isan jechisiisu. Hujii isaa Qur'aana dubbate hunda addaan baasee akka inni fayyise du'aa lafaa kaasee ballaa fayyisuu fi masaa'aa ta'uusaa du'a jalaa fuudhamee samitti ol ba'uusaa. Kana gochuun isaa kan nama ajjabu dandeettii Rabbiitiin malee ufii homaan qabu. Egaan siif hin galle tiruu kiyya wayyo Iyyesuus nama moo Iyyesuus Waaqayyo? Ergamoonni hedduun raajii kennamaniiru kan Iyyesuus malee kan beektan hin jiru. Raajii nabi Muusaa raajii Museen hojjate isin hin dhageenye dhuguma Rabbiitti oduun sin hin geenye. Gaafa ilmaan Israa'elii ufii wal ajjeeftee oduun deemtee booda Musee bira geettee nama ajjeese wallaallee Rabbii keenuuf kadhu jennaan kadhatee fi Rabbicha guddate Rabbiinis deebisee Musetti dubbatee. Egaa du'a gurbas Rabbuma fedhee fi loon qalaattiin jedhee ulaagaa godhee fi hin qalla jedhanii mala baafatanii bifas ta'ee umrii isii gaafatanii. Kan akka jedhamtanii qaluun sun isin laallatti umriin giddugala bifti isii daalatti. Kan namni isii ilaale hundirraa gammaduun kan lafa hin qotin ooyirutti xamaduun. Gaafii heddummeessuun dubbiin itti cimee Rabbiin deddeebisee bifa loonii himee. Lifaatii meeqa booda isii argatanii fidanii qalanii qaaliin bitatanii. Humna loon qalamtee xiqqoorraa kuteenii namicha du'e san Museen rukuteenii. Lubbuun itti deebi'ee namichi jiraatee meenaaf himi jedheen akkam akka taate. Eenyus si ajjeese maaltu si mudate jennaan namtichi illee waan ta'e dubbatee.
du'aan du'ee ture dubbatee faan baasee nama isa ajjeese Musetti gabaasee kun Iyyesuus miti Museen ta'e ilaali dandeettii rabbiitiin wanti hin taane maali? Iyyesuus du'aa kaasus yoo ta'e Museen wal fakkaata akkamiin gooftaa ta'e natti mi akkaata? Egaan siif hin galle tiruu kiyya wayyo Iyyesuus nama moo Iyyesuus Waaqayyo? Raajii hojjetan hundaa Rabbuma kenneefi ufii homaan danda'an hanga fireexee fi dinqiisitti ta'ee raajii malaakkoftaa yoo raajii kenname namni ta'a gooftaa. Muusaan ilmi Imraan ilmi Yukaabiz deesse uleen jawwee ta'ee fi falfala balleessee egaa uleen silaa aadatti bofaami kan raajii kenname Iyyesuus qofaami. Ulee isaan rukutee kan baar addaan muree fi edaa Museen gaafas waan waaqa turee fi dhugaa ilaalchi keessan anaan nanaasise yoo raajii hojjechuun waaqa nama taasise eegasuu Museen hoo kan baar addaan muree Iyyesuus duraayyuu gooftaan isa ture. Egaan siif hin galle tiruu kiyya wayyo Iyyesuus nama moo Iyyesuus Waaqayyo? Haadha ufii san hoo durbee Maariyamii akkamiin ajjeesa haadharma aananii utuu gooftaa ta'ee garaatti jabaataa haadha ufii ajjeesee hadhaa du'aaf laataa? Utuu sooma qaban saafaan biraa ba'ee duututti hin deebine yeroo furaan ga'e kophaa gaara keessa haati jalaa duutee boo'een mankaraarree dukkanni itti buute gosaaf lammiin isaa awwaaluu hin dinnee fi Waaqayyoon dirmatee malakaan finnee fi mee isuma dhugaa dubbii kanatti yaada akkamitti Waaqni haadha ofii ajjeesee awwaaluu dadhabee dirmannaa barbaada? Rabbiin abbaa fedheef qajeeluma kenna. Egaa mee haa ta'u Waaqayyotti hin jenna? Lakki kanan jennu yommuu kana jenne rabbiinuu wal dhabne Iyyesuustu angoo waaqummaa hin qabne. Inni ani waaqa jedhee barsiisee hin jiru ati eessaa fiddee isaaf laatte tiru? Gonfoo angoo waaqaa eenyutu irra kaa'ee macaafa qulqulluu keessatti barraa'e? Beektoleen macaafaa bakka Iyyesuus angoo waaqummaa himatu barbaannee dhabne jechaa jiran firaa moo bakka isin malee namni biraa arguu hin dandeenye jiraa? Kuni tasaan jiru jedhan takkaa dhagahamee moo qofaa dubbiftanii itti hashagamee? Egaan siif hin galle tiruu kiyya wayyo Iyyesuus nama moo Iyyesuus Waaqayyo? Raajii hojjechuullee rabbumatuu qoodaa nabiyyii Muhammad ergamticha boodaa isinirraa hin jiru namnummaan dhaga'e harka isaa irratti raajii meeqat ta'e? As dhiyoo hojjete baroota xumuraa jaarraa 14 reefuu qaxxaamuraa hedduu raajiin isaanii waan akkaan guddate mukatuutti boo'ee gaalattiin dubbate dandeettii rabbiitiin raajii hedduu ba'eef uleen okkaashaa kenninaan seeyfii lolaa ta'eef ji'a dachee ibsu fageenyarraa kaasee lamatti addaan kutee gargaritti baase ji'a addaan muruu hin danda'u namni ulaagaa kamiinuu waaqa ittiin haa jennu ree Muhammad amiinuu. Akkuma Iyyesuus samis ol baafame salaanni shananuu achitti dirqama itti taasifame gooftummaan dhufiif namaaf laatan egaan maal waadhuma isaafis gooftummaa alaannu raajiin isaas kuma. Egaan siif hin galle tiruu kiyya wayyo Iyyesuus nama moo Iyyesuus Waaqayyo? Dubbiin jirre fiddee maaliif waliin dhooftaa ijibbaadhuutuuf namni hin ta'u gooftaa? Raajii ufiin hojjanne ergamoonni kamuu dandeettii rabbiitiin raajiin hojjetamu. Homaanuun hin caalan namoota akka keenyaa nyaatanii dhuganii gosa isaanii beeknaa beeksisa qofatu rabbiin biraa kara isaanii bu'a malee nama akka keenyaati rukutamnaan du'u. Ergamoota keessaa fakkeenyaaf maqaa kaasi dubbiin kiyya ifaa hedduutu kenname raajii bifa bifaa kitaaba rabbii irratti galmaa'e hundisaa deemaa barbaaddadhaa qur'aana dubbisaa. Gaafii waa'ee Iyyesuus ammas irraan buune Iyyesuus du'e moo Iyyesuus hin duune? Hubannoon isarratti qabdan hedduun dhugaan addaa du'ee ka'e jettu wayyoo isiniif gadda. Cubbuu keenyaaf jecha laalaafadhaa cimtu fannoon fannifame jechuun seenaa himtu. Dhiiga dhangalaasee cubbuu keenyaaf too'e du'ee gale jettu gooftaan du'a moo'e. An Iyyesuus hin duune jechutti amanaa utoo dhugaa ta'ee akka jettan kana. Dhiiga gooftaa ta'ee
cubbuu keessan akkasumatti isiniif hin dhiisu maal sababaan aarsaa isa kafalchiisu? Egaan siif hin galle tiruu kiyya wayyo. Iyyesuus nama moo Iyyesuus Waaqayyo? Eega gooftaa ta'ee siif dhiisuu hin danda'u maaliif cubbuu keetiif kan wareega ta'u? Utuu dhugaa ta'e humna isaan uf ga'ee rakkoo of hin baasu gooftaan namni reebee funyotti rarraasu. Haa ta'uyyuu malee inni du'een beeku akkamtan sanitti tikseen isaa Rabbii ol fuudhe samitti somni hin dubbate dhugaan hin callise waa'ee isaa Qur'aanni haasa'e baay'ise. Ammas gaafii qabaa yoo ta'eef barnoota hordoftoonni Iyyesuus ummata Islaamaati moo kiristaanota? Ammas gaafiin qabaa yoon ta'eef barnoota hordoftoonni Iyyesuus ummata Islaamaati moo kiristaanota? Namuu akka yaadaa jannata kajeelaa namni karaa isaa hordofe qajeelaan fuula Rabbii geennaan naman baasu shirri eenyutu Iyyesuus hordofe dhugumatti sirriin? Hordoftoonni faana Iyyesuus bu'an lixaa fi bahatti kaabaa fi kibbatti ummata Islaamaati 100%. Rabbii inni kadhatu nutilleen kadhanna. Rabbii inni sagaduuf nutilleen saganna. Karaa isaa deemuun maarree isa kana akkamitti gooftaa taasiftan amana? Gaafii kana jalaa garamiin baataree? Ati isa kadhatta inni Rabbiin kadhata akkamitti hordofaa Iyyesuus taataree? Egaan siif hin galle tiruu kiyya wayyo. Iyyesuus nama moo Iyyesuus Waaqayyo? Waa'ee isaa dubbanneen xumurru kuni haga hagoo jaalalti Iyyesuus nu keessa gaffagoo ergamtoota 5 sadarkaan qaqqaalii keessaa tokko Iyyesuusii Qur'aanarra laali. Lubbuun keenya mata bita isaa haa taatu. Nageenyi Rabbiidhaa irra haa jiraatu. Wanti amantaadhaa kun siyaasaa miti. Jaalala hin qabneef hin himannu nuti. Iyyesuusis ta'ee nabiyyiin Muhammad ija mirgaaf bitaa maqaan jaraa bannaan morma keenya cita. Somnee sobaan maqaa jaraan dhaadhessinu nu jara hordofna jara waaqessinu. Asxaan jara lamaaniitu laa ilaaha illallah nu hundaaf walqixaa koottaa waliif galla. Amantaa Iyyesuus yoon beekne siif wayyoo. Iyyesuus Islaama ergamaa Waaqayyoo. Ergamaa qulqulluu qulqullittiin deesse innillee Islaama islaamummaan misaa koottuutti amanii hordofi karaasaa. Yaamicha obbolummaa yaamicha namummaa affeeramtaniirtu kara islaamummaa. Hubachiisa xiqqoo riqicha beekumsaa irra dhaabatanii waan hawaasaan galle yoo wal gaafatanii gaafii barnootaati namuu walin dhabu mala qaroomaati malee jibbaan qabu. Kuni tokkummaa sabaa garagaran baasu. Akka ummanni waa qoratuuf miira isaa kakaasu haasaa beekumsarraa madde yoo waliin dubbatan waan har'a wal dhaban boru wal hubatan. Kanaafuu amantaa namaatti tasaa daangaan ceenu qorannoo dhugaatiin kan mo'achuu feenu. Rabbitu nu dhoorke. Amantaa waliin tuqinaa yaada waliif kabajaa garuu dhugaa himuu itti nu ajaja. Amantaan yaadni isaa biyya lafaaf ta'u arrabsoof jibbatti tasaa dhimman ba'u. Amantaan yaadni isaa addunyaa ceesisu gaarii dubbachuu qofa kan isa feesisu. Amantaan yaadni isaa addunyaarra caalu waan xiqqoo dubbachuun isaan hin madaalu. Amantaan saayintistoonni kumaan ragaa baateef amantaan addunyaan quundhee harka laateef soba dhangalaaftee ummatan doomsitu amantaan gararreen addunyaa boonsitu. Kanaafuu gaamaarree wal arrabsuu dhiisaa yaadaan waliin falmaa gaafa dhugaan galteef namni dhugaaf sarmaa. Falmaa beekumsaati yaanni isaan gitu dhaloonni ammaa kun jetteen bitu. Anis xumuradheen jira yaada kiyya nagaannaaf jiraadhaa sabaaf lammiitiyya. Galatooma. Kan barreessee isiniif dhiheesse ani Abdii Hussein.